Hayyeegaa akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya arraas mana gurgurtaa viillaa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jiraan. Manni kun kan itti argamu magaalaa Direedawaa Saappiyaan naannoo Masqalenyaa sanitti argama. Naannoon kun mana jireenyaaf mijataa ta'e naannoo jireenyaaf mijataa ta'etti argama. Akkuma argitan mooraan keessi isaa konkolaataa sadii ni dhaaba. Keessa isaa immoo seeneetiin isin garsiisa. Na waliin tura keessaafuu namoota maatiidhaaf mana maatiidhaaf jireenyaaf ta'u waan ta'eef keessi isaa bareedaa hedduu namatti tola. Taawoleeta of keessaa qaba. Manneen ciisichaa baay'eedha of keessaa qaba. Manni kun akkuma argitan kana namoonni mana kana yookaan qaamaan dhuftanii bilbilaanis nu gaafachuu dandeessan. Bilbila keenya asirraa kanaan heloo keekiyyaa jechuutu isinirraa eegama. Yoo arran bittinees fuuldura waan bittaniif odeeffannoo manaatii fi lafaa akka isin qaqqabuuf peejii keenya gamanumaa fooloo sheerii fi koopiliink riipoost gochuudhaan namoota baay'ee bira akka qaqqabu nu taasisan gamanumaa dhaamsa keenya. Video kiyya hanga dhumannaa waliin daawwadhaa. Tokkoon mana keessa seeneetti isin garsiisa. Manni kun gatiin mana kanaa gaa miiliyoona 10 akka yaammatu. Warri mana bittuun dhugaa yoo dhufe manni isaaf tahe waliif galamuu ni danda'a. Manni kun pilaanaa fi kaartaa waan qabuuf seera qabeessa waan ta'eef naannoof jireenyaa fi maatiif illee mijataa waan ta'eef namoonni mana kana ilaaluu barbaadan gaa bilbila keenya asirraa kanaan hello keekiyyaa jechuutu qofaatu isinirraa eegama. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Viidiyoo kiyya hanga dhumatti naaf ilaalaan sheer laayikii fi koopiliinkiin akka isinirraan dagatamne jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa.